يعني أكلنا نقتنا أوروموتيا مبارك أكلنا إذا نقتنا فتا قامت نقتنا ودك إجبت كسرت ما جتر أجرا ندي دني أسنين ندي دينا ندي داتي فات ندي أنتو نجلا دبة مي أوروموتيا أمورا سلام مبارك أرايو كمتيا ديسه ودوسي بس سقطا تري كنا نسي هادبة كنا وجيا ميكاب Adda kuno mana kan kene fuudhee na fide na jalaa dubbachuu didanii nangatina Oromooti yoo du'ellee gara biyyaa kiyyaatitti illee yoo na galchitanii yoo na yaalattanillee rakkadhee fuula namaa dhaabadhe malee jaaladheetii miti an dhibee kaanserii waggaa lamaa ciisee an amma nafseen xiyyaa na bushooftee jirti jireenyi na bushaa'ee jira yeroo tokko uumaa kiyyaayyuu ufajjees na godhaa Oromooti qaamni kiyya narraa dhumatee jira nafsee bicha na keessa jira mubaarak ofirraan hunda barsinii sagalee nuu ta'e ufii keetii nuu dubbadhu aleessina Oromoon kunoo nama baay'eedha kaasirra jiru na dhiistanii na bira darbinaa na dhiisanii ijoollee kaayiroo maal godha Abbaa manaa kiyana waliin rakkate kunoo ani rakkadhe anaadha ilmooti akkana waggaa lamaa sadiirra ciisa Oromooti kokkee kiyya kunoo torbaan lamaa waaqatiin liqimsine kunoo tubboon kokkennaa galuu dide maashiniin illee dadhabanii amma karaa amalee asiin gara rakkabaafee jedhan sunillee dadhabame amma an rakkina badaa keessa jira Oromooti yennan gatina an kunoo yoo du'ellee isintu na awwaalata yoo jiraadhellee isintu na yaalata ijoollee kaayiroo jettanii ofirra nan dabarsina ijoolleen kaayiroo akka jiru kanaan gabba'ee kunoo tuktukii kiyya keessa seenaa laala iyyadhee hunda namaa maqaa waame itti qaamam itti bilbillee bilookii nu godhanii nu jalaa kaasuuti seenii maaluma goonamee karaa kennan nu dhagayamaan jiru karaa keessanii yoo dhagayamee ishi jedhaniitiin na arganii rakkoon qabu kunoo rakkinni kiyya kamisi argaattan kana Oromootiya kanaafuyyuu mala naa godhaa na bira darbaa malee utuu mala naan goone akkas jettee of durra na dhiibini mubaarakii nu nama kaleellee biyya tokko keessa ture rakkoo biyya kana keessa illee hangaatite asii biyya kana keessa achi fagaatte illee si soqataatuma turre haalli mijatee waliin namni bira jirtu suni kalaas hin lallabsiisin dhiisi tafiitiifuu akka jirtutti hin jirtu buna maal feeta warra jala jirtan hundinuu jechaadha mubaarik illee dhugaadha silaa ijoolleen dhageettii qaban baay'eematu biyya kana jira mubaarikiin qaamaan illee ijoollee kaan caalaa silaa yeroo inni biyya kana ture wal beennaa kanumaaf isatti Aleeksittillee Aleeks nu jala dubbate malee namni jala dubbatu dhabame nuti akkasiin dhibamteenii miti bara waggaa lama kophaa yaaladhe waggaa lama kophaa biyya baqaa keessa taa'ee kophaa yaaladheetu humna keenna ol taanaaniin miidiyaa kana namni jaalateeti miti kaas ba'u jaalateeti miti kan miidiyaatti ba'ee fuula ofii agarsiisu jechaadha humna kiyyaa ol taanaani malee an kophaa kee yaaladhee badadee dhukkubni kun hammeenyaa dhukkuba kanaan beektanii jechaadha dawaan waan kanaaf barbaachisu baay'ee qaaliidha kan hunda dandeetuma kophaa yaalataa ture wallahi maal gonaree humna keenna ol taanaaniin as baane asitti ijoolleen nu jalaan dubbatani obboleessa keenya yoo gargaarsa taate yoo dhugumatti namni ni gargaarama bifa maqaa Oromummaatiin maqaa namummaatuun gargaarsi ka barbaachisu namni nama gargaaru taate gargaarsi kanaa oli hin jiru ani wallahi qalbiin tan toona cabde dhugumatti yoo namummaaf namni nama gargaaru taate haadha daa'ima tana gargaaruudha tokko dhukkubni miti yoo tana qabe dhukkuba jabaadha lammaffaa biyya baqaa keessa jirti sadaffaa irratti ammoo yeroo gartee qaala'iinsa kanaan wal qabatee namni jiraachuu hin danda'u yoo ka dhugumatti namummaan isinitti dhagamu taate dhageeffadhaa rabbiira yoo ka dhugumatti warroonni waa gargaartanillee jaluma kana jirtan hin beekna gartee yoo as jalallee seenuu baatan yuuzariidhaan dhuftanii dhageeffatan yoo kama dhugatti gargaarsi gama rabbiitii fi gama namaatitti illee ka galatallee isin barbaachisu taate gargaarsi kanaa oli hin jiru gargaaraani mubaarakirraa kaasee haala nu mijeessee mubaarakis akka ijoollee biyya arabaatitti rabbirraa argata ajri wallahi yoo waan takkallee miti goma guyyaa takkallee yeroo isii achi dheerifattu taate yoo ka biyyatti illee isii deebisiisullee taatu taateeti kaleessallee mubaarakillee miskiina baay'ee gargaaraa ture miskiina baay'ee bira dhaabbataa ture kun ammoo sanan keessaa waan tokko jechuudha haga dandamee haala ijoollee biyya arabaatis nu mijeessi haga dandeette namoota biyya achi keessa jiranillee haga dandeette dhiibbaa godhi
simarrachi kaayanna mubaarak maaliifu abbaa miskiinaati rakkoo kana waa hundaani beeyta miidhama misaan kana keessa jiran nuti hin beeknu rabbitu beeka hadha namni waan guddateef ija namaa dura nama dhaaba malee fayyaa jabaatee ija namaa dura nama dhaaba malee namni jaalateeti miti ija namaa nama kuma ija dura taa'ee na gargaaraa jechuun namni jaalateeti miti. Wallaahi hin gargaarra itti nuu qaba. Ijoollee biyya Arabaa yoo taate ibidda keessa deemtee gaalaa biree dalaydee mana Arabaa keessa dhagaa mukatti buutee waa gargaarti duruu ni gargaarra. Kana gargaaruun ammoo nuufillee keeyirii qaba. Sagantaa itti nuu qaba sagantaa bal'aachi qabaati viidiyoo nuu dalagaa. Mee warri Kaayiroo keessa haa didu dinne haa jedhu gaafadha. Dinnee jirra nuti hin gargaarru haa jedhan amma waan tokko kaaftee turte bilookillee na godhan jette hin beeyna kana. Yoo komishinni wayii jiraate malee gara keessooti waa hedduu beeyna jechuu kanallee jechuu hin dandeenyu. Isa surrabbuma bira abbaan gargaare haa gargaaru dhaqaa gaafadhaa viidiyoo haa waraabanii bira dhaabbatanii akkuma kaleessa namoota tokko dhaqanii viidiyoo waraabanii waan danda'aniin sappoortii Oromoon gootu san haa godhan yoo isaan didan ammoo gadi ba'e akka Oromootitti viidiyoo nu waraaba waan qabnuun bira dhaabbannee nuti ijoolleen biyya Arabaa keessatti gubannee gaalaa biree jala deemnee mana madaam keessaa waa fuuti shilingii sumuunaa wali buufne harmee tana yookaan biyya galchuu hin dandeenye yoo dandamtee rabbi irraa jijjiire gartee jireenya irraa jijjiiruu hin dandeenya sadaqaadha sadaqaan kanaa ol qeebalamtu hin jirtu gama namaatiif gama rabbiitiin illee jechuudha. Mubaarak musammaa sirrachi kaayanna namoota kana kaleessa biraa harka qabda biraa galata qabda wanti rabbi sadarkaa kanaan si ga'eef gaafa namni quba si qabu gaafa namni karaa adda addaatiin si cabsuu barbaadu wanti rabbi jala si baasee irra si aansuufi namoota akkanaa kana biraa galata qabda namoota akkanaa kana biraa harka qabda ammallee harmee tan amaanaa sirratti haa taatu warroonni kun koo kadidan taate sagantaa itti nuu qabi viidiyoo nuu dalagi waan qabnu bira dhaabannee gargaarra jechuun barbaade na of bulcha. Faisa. Ammarraa kaasi feemasota kan yeroo jiran guutuutti deemi. Dhageessee amma nama laayifii dhaqaa barreessaa fi koomentii jalatti. Deemiitii dhageessee koomentii irratti barreessi nagalchaa ijoollee si duuka deemanii galchi abaluu jedhanu. Fayyisaan kaleessa kan yeroo keessatti wanna kanaa itti dhufuu baay'een gadda. Fayyisaan kaleessa nama bakka gargaarsaatti bakka du'aatti bakka maaliitti hirmaataa turedha. Maaliif hiree isaa akkana taate hin beeku waan. Lamaan ni nyaa'um. An sagalee tokkitti ijoolleen biyya Arabaa kaabaa kibbaa bahaa dhiyaatti fayyadamanuu fi darajaan maatii kootii wal dhabuu itti ga'eedhaan dhimma gargaarsaa kana. Kanaaf dhimma gargaarsaa waan jedhamu cufee darbeen sagantaa qabee keenyarra irra darbee dhiisaayyuu sagantaa qabee keen dhiisaara. Kanaafuu al tokko dhaqee hunda jaraa dubbisi waan jarri jedhan qabadhuuti yoo danda'ame hadha mana hunda jaraa viidiyoo si waraabiiti Fayyisaa dhaga'i viidiyoo si waraabii irra deebii maal jettan na gargaarsaan jettanuu jedhi hundayyuu gaafadhu lakki gargaarsaan jiranuu si gargaarsaan jiru yoo jarri jedhan viidiyoo jetadhu si biratti gaafa Oromoo gaafadhe jennan hundinuu na didee kayroo jetta miti ati abaluun dhaggeeffadhu bootu anaati qaata aboo namni kijiba jara keenya otoo anaati qaata viidiyoon 99 irratti hojjetame soba keessaa ba'uu qaba Oromoon fakkeessuu keessaa ba'uu qaba Oromoon qubanatti qabuu keessaa ba'uu qaba dirqaman qabu akka nama tokkotti dirqamni namni narra kaa'e hin jiru otoo ana ta'e kilmaa tokko dubbadhe jeessanii mubeen ni miila citaan gaafa inni dhufee gastii galu ani hin beeku miila citaa ta'u naman gargaarsaa jira ollatti gale rakkoo guddaa keessan jira jedhe gad darbatame dhaqee viidiyoon irratti hojjete. Ansobee amma dhugumatti yoo warra si didan maqaa waamiiti kunoo rakkoo kanaa keessan jira feemasoota warra kee yeroo abaluutti mannaan na didanii Oromoo warri koo du'aa jirti jedhee viidiyoo jedhu sana booddee si gargaara. Dhugaan sitti himaa. Wallaaltaniitu inumaayyuu tarii dhaqii mubaarikiin bira jedhamtee dhufteen jedhaadhaan Fayyisaa dhiifama naa godhi malee. Dhageesse? Abboo ilaamee jara keenya. Fayyisaa akka nama tokkootti akka obboleessi tokkoottaan sin gargaara. Garuu biyya feemasni ciisu keessa teessee anaan onlaayiniirraan kayroo amma namni garaa fayyaan gargaara jara keenya. Namni garaa fayyaan gargaara biyya ijoolleen dhaqanii bira dhaabatanii kunoo namni kun dhalataa naannoo kanaati dhukkuba kanaatiin jalaa dara namaa artee jedhanii bira dhaabatanii gargaarsu keessan taa'ee bishaan keessa taa'ee bishaan dheebochuu jechuudha. Feemasa 5 jira. Dhageesse? Nagaa.
Kanaafu ana kanan jala ummata keenya jala. Fayyisaan garaa nama nyaata. Akka nama tokkotti sin gargaara. Dhageesse akka nama tokkotti sin gargaara. Yoo ammoo mana siin bannu jedhame ijoollee warri kayroo jedhanu maakiis dubbisi. Si mana siin bannu mana barbaadadhoo siin jedhan.